Inna dibadhee jira. Akka tokkotti jiru malee gaasuma kana mul'ifataa keessatti erganis ni jedha. Akka sargii kun illee ni godhata. Yoo saba jette dubbifnaa. Muhammad eenyuun guddaa isa dhufu misira. Muhammad nama. Dhufaan si gaafadhu. An kana kana qopheeffatu. Namni yeroo kana keessatti silumaayyuu. Namni yeroo kana keessatti atu fakkeenyaaf waa lafa kaa'ateen qopheeffatini akkamitti lafa ka'ee fadhiisaan jirti turte. Fadhiisaanatu akkasina jaallattu. Fadhiisaanatu akkasina jaallattu. Maaliif ati fadhiisaan bisiifte akka fadhiisaan Fadhiisaanatu akkasina jaallattu. Sumaan si hojjetu qabata. Wanta kana immoo godhu. Nargina godhu. Akkana oolledha. Obboleessi waan si ta'e kanaan dura natti himtu atuun waa jaalala waan argisiisa. Nagadi sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafuni kabajamtoota hordoftoota Oromoo vlog kam jirtu hojii maal fakkaata isin nagaa keessanii an nagaadhaan isiniin jedha. Egaa akkuma dheengadda argitan egaa viidiyoo abraarnatti hojjete baay'ee nama aarsa. An garuu dhuguma qalabatii naa kaa'uuf hin see garuu nima qurocaan harka koo qeensa koon irraa mure. Kanaafuyyuu adhammoo viidiyoo akkamii yoon itti hojjedheniyan isa aarsuu danda'a yookiin immoo sanaasisuu danda'a jedheetanin viidiyoo utuun barbaadu kana hunda sinirraa tutture bakka jira miti egaa nama badaas hin ta'u sobeetan abraaroodhaan walloleetan egaa guwaa jedhaan ture qaata wal arguu dhiifne egaa hadha gaa dhaqeetanin mana aarusaa uffannaa aarusaa kireeffatamu deemee mana veelloo jechuudha deemee veelloo fiffilataa waan arge viidiyoo godhee uffadhee bakka aarusuma dhugumaa fakkaadhee ilaallatadhee waan arge harka rukutaa bakka jira miti itti godhaadhaafanii akkas godhee isatti ergee achii ka'ee immoo isa immoo dawwalee waameeni waraqata sargii itti kennaadhaafanii maal jettu gaasin kuni piraankii itti taa'amu ittiin ta'u jettu kanaafuyyuu meenu waliin turaaga amma gaa gara mana veelloo waliin deemna deebi'ee immoo adduma kanattan isa waamee dhufa nagaan tura. Egaa hordoftoota keenya kun as dhufeetan jira akkuma sila siniin jedhe jechuudha. Nama uffanni misiroo wanta arge kennamu dhufee galee jira mucatti immoo viidiyoo keessaa akkasiin galtu hin barbaanne dhaafanii gadi bahin jedheeni viidiyoo hojjechuudhaafis anaafis akkantanii naa ta'uudha dheetanii. Egaa hordoftoota keenya na soba jedhee miti dhugumuma qalabatii naa fidensee qortuu qeensaatiin akkasnattu hojjete argitaniittu. Utuu sin ta'e baay'ee tokko aartu ani saareera takka ittiin aasee hin beeku anis komentii keessan argeera sin iyyuu taaraa turtanii ani ergiin galee ani ofii kootiif iyyuutti kolfaan ture wanticha ofii kootiif iyyuutti kolfaan ture gaafa sana inni ittaaree naga dhiisi jedhee waan arge jedhee go'aatti jedhee isa biraa deemee fi gaa hordoftoota keenya akkam piraankii baay'ee mataasa dhukkubsu hojjedhu beekaafaniin dhiisee isa deemee dhiifama ka amma kana hundan isinirraa ture tun isatti piraankii hin hojjetini egaa amma waan isa aarsu ta'a kun jedheetan sobeetan viidiyoo veelloo fadhee isatti ergee waraqata cidhaa waan ergee itti kennaa waamee booddee jechuudha. Waraqaticha hojjechiiseera kan waliin laallu ta'a. Piraankii ajaa'ibaati jedheetanii yaada hordoftoota keenya amma wajjiniin veelloo fidanna. Egaa hordoftoota keenya anatti immoo natti inaarinaashi walii gallee piraankii kanatti hojjanna laasinii galee veelloo gaamma wajjiniin filanna. Abbaan veelloo viidiyoo keessa galuu si hin barbaanne kanaafuu kana jira kunoo kun jira la sheeppiin jira angaruu kana mara xaarala kun hin bareedu minzee kooti immoo kana ettu gaadhan kun hin bareeda kanuma uffadheetani gaabraaroon gizee ni booga sooftii minaamini waan arge geessineefiitti xaxxaragna Mantu kolbisi saara beektu hordoftoota keenya yoo inni fakkeenyaaf amma ka'ee fakkeenyuma miti gaa yoo ni diqqata abbaan manaa kee eenyuun eessaa fuuti isa kam yoo ni naan jedhe eenyuun an fide yaa rabbi wallahi kolbisi saara hordoftoota keenya
Egaa hordoftoota keenya wallaahi nan kolfa yaa rabbi ati naadhiis nan kolfaara baay'een kolfaara maqaa waraqata sargii itti waamamu immoo kan cidhaa jechuudha. Maqaa eenyuun jedhe beektu misiraa fi maammadi jedheetanii irratti tsaafee booddee wajjiniin kan laallu ta'a. Ingilii gaafataa itti jedha abraaruun akka ni godhatu laalla. Maammadi gaa maqaan isaas midheetu manaa dhufnaan maammadi misiraa jedheetanii irratti barreesse. Raarigaa maammadi eenyuun jechuun isaa hin oolu. Kan waliin laallu ta'a na hordofaa. Kana filadheera akkuma argitanu. Kanan filadhee gabaabduudhuma akka kootiiti natti fakkaata. Natti gala natti fakkaata. Bakka hordoftoota keenya bakka uffadhee naa walitti deebina gaashee. Egaa akkasitti uffadheera naanna'uu moo dhiisu moo naanna'uu. Egaa hordoftoota keenya isinii fan akka kanatti viidiyoo baay'ee dhaabadhee isinii godha malee isatti immoo viidiyoo bicuusii godheetan isatti erga. Egaa hordoftoota keenya akkam natti narraan bareeda beellooni. Emme astaayitii naa kennaa warri sirraan bareeda jettanu kaadha siidha. Argitanii hin bareeda. Mee warri hin bareeda jettan like godhaa viidiyoo kana subscribe share walii godhaan isiniin jedha. Egaa akkasitti gaa hundi keessanii warri hin heerumne gaafa heerumtan akkasitti heerumtu. Egaa hordoftoota keenya akkuma argitanu abraarootti viidiyoo bicuusii ergee kan akka kanatti uffadhee jechuudha. WhatsApp irratti viidiyoo xiqqoo sii ergaa fi booddee immoo isa waameetan akkuma inni ta'uun isinitti hima. Baay'ee ulfaata immoo beellachiin jedha. Garuu akkuma kana ulfaataa laa ilaaha illallah. Mana dheeruun natti fakkaata. Na yeellaara isiniin iyyuu si yeellairan isiniin jedha. Macheem kun abraaroo pirankii ajaa'ibaa ta'e itti mul'ata jedheetanii yaada. Booddee wajjiniin akka inni ta'u waan jedhu kan wajjiniin ilaallu ta'a. Hordoftoota keenya ilaa waan gudii immoo hin addibadheen jira. Harka tokkotti hin jiru malee gaasuma kana mul'ifataa isatti ergan isiniin jedha. Egaa viidiyoo immoo akkam jedheetanii akkasittiin akka yeroo isiniin jedha. Egaa hordoftoota keenya nu waliin turaa booddee waliin laalla. Egaa hordoftoota keenya kun abraaroon deemaara. Abraaroon dhufaara nu bira ga'uu ka'eera. Egaa laallaga. Maaliif akka sirra namamtee jira? Maaltu si afaan mammoo qoy? Fayyaadha? Si dubbisi salaamtaa siin jedhe miti kana caalamaa inni. Jirtaa? Maaltu si aarsa? Viidiyoo sana maal nan jettee natti ergitee amma immoo maaliif achirratti waraabda ammaati? Maaltu si afaan mammoo ishee? Maal jechuudha? Maaltu si hafe? Misira dhuguma akkas wanta sana gootee? Ani zimmeedhaan amma isa takka sana keessatti kabde kana hunda isaa zimmeedhaan hin taa'e seenyu ta'an. Ani san engedda akkas wanta sana godheef jettee wanta engedda sana godheef jettee amma nama biraatti waan arge beelloon filataara jettee moo beeksisa wayii hojjechuuf mana beelloo deemtee muurii natti qabda moo? Dhugumuma. Ani amma kan inni asitti si waameefi akkati sargii koo noolleedha akkati sargii koo dhuftuudha. Maaliif kolfita? Bareedduu dhabbo. Sargii maali? Sargii maali? Sargii ijo si waamuun dhufe sargii koo akka noolleela. Namni kana hunda wajjiniin dabarsee ka'ee yoo sargii koo irratti ati hin argamne. Ani akka biraan ta'e bareera laa. Maaltu biraan keeti? Bakka namni wama hundayyuu biraankii dhuma jiraachuun biraankii dhuma qofa ta'e. Inni ree. Suma dhuguma. Soban seenila. Wanta sana maaliif akkasitti natti ergite?
Maaltaati ati dhuguman si waamaara dhuguman sitti ergee Ish galatoomii bakka. dhumeera sargii koo kottu jedhee ta'u waraqata sitti kennuudha jedheetani ankanii. Yoom sargiin keen laalla isaa? Maaliif hojiin deemaa ra'an? Qoy hojii maali qoy malee na riifatanii inni waan naan si waamee fi akka sargii koo dhuftuudhaaf akka sargii koo noolle adaraa maa inni maaltaati ati. Ati dura qopheessa. Kana hunda wajjiniin gwaddinyaa taane turre kaani ati sargii kan koo ooltaa isa iyyuu immoo ati akkasana natti godhe sittaareetanii man kan inni eeruma kanatti galaa. Isa dhugumaa taanaan wanti kun. Ansiluma laa abraarula ansiluma sitti muusoraadheetani malee an naman qopheeffadhe hin qabala siigalee amma immoo ergatti dheengadda akka kana na goote bakka akka sargii koon oollela kunoo waraqatan sitti fidela. Yoso bajette dubbi. Maal jechuudha kun? Bakka sargii koo irratti argame. Haa? Sargii koo irratti argame. Maamad eenyuuni? Maamad nama. Ijo guddiidha. Guddaa isa dhufu misira? Maamad nama. Maqaadha. Maal? Maamad anoo ergasii gwaddinyaa Maamad jedhamu si wajjin haasa'uun beeku eessaa fuute ati kana? Bakka Maamad maqaa namaati Maamaduma bakka sitti meera kaa bakka maal na gaafatu kottu yoo barbaadde waamichi immoo ulfina laa ooluuti kalfina. Misira maa inni kun? Maaltu maali waraqata sargiiti. Anaan akkuma itti akkasitti nama amtee ati? Maali gubata? Maalitti kusiisii godha gaan kanaaf? Ijoolleetii koo Ati suma mana dhoksite? sitti waameessi waraqata sitti kennate. Inni yeroo meeqaan viidiyoodhaanis maaliin innis si tokko si gaafataa oole kanaafi kanaa dhumni koo beekaa didaa oolte miti. Ish falliisaan jirti turte falliisaanatu akkasina jaallattu falliisaanatu akkasina jaallattu maaliif ati falliisaan bisiifti akka falliisaan deemtu akkasina jaallattu falliisaan isaan akkas jaallattu wuyi akkasi maal jechuudha gaa amma moolaana arsaartala. Yeroo sana maaliif tasfaanaa kennite hin jedhe maaliif yeroo sana haina fajattee kun dhuguma moo soba laama misraatti? Kunoo dubbisi dhuguma. La Lagi Muhammad keeti maal suna dhibaan? Ati koo inniti ani koo wanti na aarsi kanaa miti. Koo taddiin magana yi kabaja lamaan qabdu ati. Waamamuun kabaja silaa achitti iyyuu si gatee. Atuuna kabajjee ati. Atuuna kabajjee. Gaafa duraan si gaafadhu an kana qopheeffa namni yeroo kana keessatti silumaayyuu namni yeroo kana keessatti atu fakkeenyaaf waa lafa kaa'ateen qopheeffatini akkamitti lafaa ka'ee torbee tokko keessaa akkamitti nama kana nama waama. Ani koo silumaa gaafati na diduu jalqabdu shakkuun qaban ture. Ani immoo wanti na aarse ish ofii nan jaallatin ofii waan akkasii keessan galin maaliif immoo falliisaadhaan wal na dhabsiifte ati. Si jedheetan miti siinaan kan wal dhabe. Bakka maaliin godhariyan kana sitti mun soraadhe ka ijoo guddiidha. Yoo ati natti mun sodaate an jiruudha ofii kaan koo balleessuun qabaan. Ijoo bakka ati maaliifuu viidiyoo akkasana narratti hojjette ati qaldiin akkasana biyyeessaa jira. Bakka jiruu namaatti akkas taphatanii akkas ba'uun gaariidha akkasii. Kun jiruu namaatti. Nargita anis waan sitti hojjedhu hin qabalaan. Wanta kana ammoo goota. Nargina wal. Akka noollela. Hin argitan sin jedhe. Akka hin oolle jedha ko. Isa Muhammad jedhamu isa qopheeffattes nan arga wanta harii kana nan arga. Hin argita gaafa sanatti qophaa'aa arguudha. Yoo an sitti hin hojjenne lamisra. Isa Muhammad jedhamu sana si jechaadha. Hin argita. An sareedha laa. Garuu immoo siin baasaan. Kottu boondeeminii. Kottu qoyati kabajan beektuu waamamuun ulfina. Kabaja situ dhabe kam. Maal fedhe akkanaan erga neerume dhaga'uun kan kee. Maaltu na dhibeen? Naman jaalladhu sargi naman jaalladhu dura dhagee waamamu isa fiilmii irratti dhageenyu dhugaadhaan gootee dhagee si ilaalu. Maarrakkoo qaba wal jaallachuu waan nama jaallatan eenyu ta'etti gammadu. Harka sii rukutu yoo nama dhifu akka sii rukutu dhabaatti sii kaffaleetan si erga nama. Maal jechuudha immoo? Hin deemini kaa? Oye ani koo misira. Ishee hin deemini dhaabadhu. Ati maa yoo ishee immoo yoo akka jaalallee akka abbaa manaatti na eenyu ta'uu dhiiste akka gwaaddanyaatti na yaaddu ishee. Akka obboleessaatti na yaaddu. Nama sitti hin hojjedhe argita ishee. Kottu hin deeminii. Nagadis misira. Maal jechuudha wayii dhaabadhu maata obboleessan sii taanaan hin jennee. Nagadis hin barbaachisu bakka. Qoy ishee obboleessa. Obboleessa dhugaa ta'e obboleessi wanti ta'e kanaan dura natti himtu atuun waa'ee jaalala waan argisiin gaafate. Nagadis amma. Lakkii dhiisa biraara.
egaa hordoftoota keenya akkuma argitanii kaatanii abraaroo nattaaree deemeera galgala dawwaleetani egaa abraaroo inni silaa biraankii dhashii abshir minaaminii jedhaniini egaa hordoftoota keenya rabbuunti naa baasu waan hin jedhu hin beeku uumanni ittiin naamanu iyyuu hin beeku egaa akka biraankii ta'e egaa wajjiniin itti himnu hin jedha galgala qophaa koon itti himaa rabbuunti naaf qajeelchuuniin egaa hordoftoota keenya akka inni dhuguma se'ee galee manatti gubataa oolee kennaan laphee isaa guggubeenii ququncisee lafa kaa'ee fi gaama sanatti gubata galgala dawwalee inni silaa biraankiidhaan jedhaniini isiniin jedha egaa wantin soraataa jiru dhiqqoo areewwama biraa keessa galawwama hin taane of godhaa jedhee tan soraataa jira egaa amman dawwalee isaanii biraankiidha jedhutti hordoftoota keenya rabbuma beekaga kanaafuyyuu egaa hordoftoota keenya isin immoo akkamitti ilaaltan isiniin jedha firaankii gaafa sana naaf kaffalaa yookiin naan kaffalu jettanii warri yaaddan laayik godhana siif kaffala warri jettan laayik godhaa warri siin kaffalettan immoo sabiskiraayib egaa hordoftoota keenya viidiyoo kana sabiskiraayib laayik godhaa laayik sabiskiraayib sheer walii godhaan isiniin jedha aga viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti nagaan tura.